zoonii kibbaa Arsii Bahaa aanaa Muneessaa fi zoonii giddugala Oromiyaa lixa Shaggar aanaa Jalduu keessatti tarkaanfii ilaalcha waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Godinaalee Oromiyaa iddoowwan garaagaraatti ergamtoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP gaafa filannoo sangaa binnee qallee gammachuu ittiin ibsannaa maallaqa fidaa jechuun hawaasa irratti saamicha raawwachaa turuu himan. Israa'el haleellaa Gaazatti raawwatteen namoonni 11 ajjeefamuun gabaafame. Waxabajjii 4/2026 ashamaa harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hanga dhuma sagantaa keenyaatti na waliin turaan afeerraa kooti. Godinaalee Oromiyaa iddoowwan garaagaraatti ergamtoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP gaafa filannoo sangaa binnee qallee gammachuu ittiin ibsannaa maallaqa fidaa jechuun hawaasa irratti saamicha raawwachaa turuu himan. Bal'ina oduutiif Jaalmagarsaa waan qindeeffate qaba. Godina Harargee Bahaa aanaa Baddannoo Araddaa Gooroo Waadoo jedhamtu keessatti ergamtoonni murna maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa torban darberraa eegaluun gaafa filannoo horii qallee ittiin gammachuu keenya ibsanna jechuun hawaasa hunda mana manatti irra deemuun dirqisiisanii qarshii 300 haga 500 saamaa turuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Oduma wal fakkaatuun godina Jimmaa magaalaa Jimmaa keessatti jaleewwan mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP gaafa filannoo sangaa binnee qalla jechuun jiraattota irratti saamicha raawwachaa turuu jiraattonni magaalichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Magaalaa Jimmaa keessatti ergamtoonni murna maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP caamsaa 28 bara 2026 irraa eegalanii mana manarra deemanii nama tokkollee osoo hin hambisin qarshii hanga fedhan maqaa filannoo sobaa kana da'oo godhachuun saamanii dantaa dhuunfaa isaanii irra oolfachuu isaanii maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaa addeessaniiru. Jiraataan magaalichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaa quunname tokko akka ibsetti filannoo sobaa paartiilee biroo hin hirmaachisne kanaaf jecha jaleewwan mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP filachuuf fedha kan hin qabne akkasumas nama isaaniif ta'u paartii sana keessa akka hin qabne jiraataan magaalichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaa dubbise tokko ibseera. Waboon zoonii kibbaa Arsii Bahaa aanaa Muneessaa fi zoonii giddugala Oromiyaa lixa Shaggar aanaa Jalduu keessatti tarkaanfii ilaalcha waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Bal'ina oduutiif Jaalduniyaan waan qindeeffatte qabdi. Gooftaan mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP kan ta'e Reefii Gaachanni uummata Oromoo Waboon waxabajjii 4/2026 zoonii kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii Bahaa aanaa Muneessaa ganda Waajii Gaangee keessatti tarkaanfii ilaalcha waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP buufattee jirtutti seenuun rasaasa nakaa'ee baarudaan macheessuun hedduu du'aa fi madoon adabee harkaanis qabee jiraachuu ajajaan Waboo zoonichaa ibseera. Gama meeshaatiin qawwee fi rasaasa hedduu dabalatee dokumantiiwwan garaagaraa kanneen iccitii keessoo waraana mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP saaxilan dugda diinarraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisee injifannoo galmeesseera. Gama biraatiin gootichi waraana bilisummaa Oromoo Waboon zoonii giddugala Oromiyaa lixa Shaggar aanaa Jalduu keessatti tarkaanfii ilaalcha waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen humna diinaa du'aa fi madoon adabee injifannoo argachuu beeksise. Abdii fi Gaachanni sabaa Waboon waxabajjii 3/2026 kaleessa bariidhaan tarkaanfii kan fudhate yoo ta'u ganda Odoo Baddeessaa keessatti ergamtoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP yeroo dheeraaf uummata nagaa dararaa fi saamaa turan irratti tarkaanfii ilaalcha irratti fudhateen hedduu ajjeesee hedduu madeessuun loltoota mootummaa 2 booji'uun guutumatti gandicha to'annoo isaa jala oolchee jiraachuu ajajaan Waboo bakkichaa ibseera. Gama meeshaatiin qawwee keemii 3 dugda waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irraa hiikachuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisee jira. Injifannoon uummata Oromootiif qabsoon itti fufaa. Oromiyaan biyya. Israa'el haleellaa Gaazatti raawwatteen namoonni 11 ajjeefamuun gabaafame. Bal'ina oduutiif Jaalmagarsaa waan qindeeffate qaba. Israa'el haleellaa Gaazaa irratti raawwatteen namoonni 11 ajjeefaman. Gaazaatti haleellaa qilleensaa Israa'el raawwatteen daa'immanii fi ijoollee dabalatee namoonni 11 ajjeefamuu maddeen mana yaalaa fi kanneen ijaan argan himan. Ollaa Sheek Ridwaan Teel Al-Hawaa keessatti haleellaa Israa'el gamoo manneen jireenyaa 4 fi kaambii baqattootaa irratti raawwatteen kamisaarraa dhukaasni guddaan dhagahameera. Viidiyoon iddoo sanaa hawaasa irratti gadi dhiifame
akka argisiisutti namoonni gamoo kaambiishaatti ibiddi qabate keessaa miliquuf yeroo yaalaa agarsiisa. Waraanni Israa'el hamma yoonaa deebii hin kennine. Akka warri ijaan arge jedhutti haleellaan kun raawwatuun dura helikoophiteroonni Israa'el 3 Gaazaa keessatti samiirraa hursaa turuun namoonni irratti xiyyeeffatame keessaa kaaba Gaazaatti koomaandera Hamaas kan ta'e Hasan Labad yoo ta'u haadha warraa fi ijoollee 3 waliin ajjeefameera. Dameen siviilii Hamaas akka ibsetti daa'imman 2 miidhama qaamaa qabanii fi dubartoota 3tu ajjeefame. Waliigaltee dhukaasa dhaabuu US Hamaasii fi Israa'el gidduu hojiirra akka oolu gochuun boodallee Israa'el haleellaa qilleensarraa deddeebiin raawwatteetti. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduu namaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.